Bari jijjiiramarraa kaasee mootummaan cabisa hawaasummaa siyaasaa qolachuun injifannoowwan damdaneessa galmeessaa jira. Injifannoowwan siyaasaa argame dinagdeen utubuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jira. Isaan keessaa warraaqsi dinagdee Oromoo isa tokkodha. Qaama warraaqsa dinagdee Oromoo keessaa warshaan dhugaatiiwwan keenyaa isa tokko yoo ta'u, warshichi bakka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, pirezidaantii Riippaabilika Federaala Itoophiyaa Obbo Taayyee Haasqasillaasee dabalatee hooggantoonni naannoo fi federaalaa akkasumas keessummoonni biroo argamanitti eebbifameera. Sirnicha irratti haasawaa kan taasisan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa warshaan dhugaatiiwwan keenyaa mul'ata waloo dinagdee uummata keenyaa humneessedha jedhaniiru. Sabboonummaan haasaadhaan jetteedhaan hamiidhaan oduun taane gochaa qabatamaadhaan ummataaf hojjechuudhaan ummataaf jiraachuudhaan akka ta'e ummata keenya dinagdeedhaan barnootaan teknooloojiidhaan sirna cimaa qabaachuudhaan akka aangoomu gochuudhaaf waggoottan darbe hojiin akka jalqabbiitti ilaalamu karaa dheeraa nu fuuldura jiruuf galaa cimaa ta'u qabatamaatti mul'atee jira. Hojii gama kanaan mul'ateen jijjiiramni olaanaan naannoo keenya keessatti akka fiduun danda'amu qaanqeen xixiqqoon mul'achuu eegaltee jirti. Qaanqeewwan sana keessaa tokko pirojektii keenya har'a asitti eebbifamedha. Pirezidaantiin Riippaabilika Federaala Itoophiyaa Obbo Taayyee Haasqasillaasee warshaan keenya eebba dinagdee biyya keenyaa sadarkaa olaanaatti ceesisuudha jedhan. በግንጭ አካባቢ በጭልሞ ተራራ ስሮች ከሚፈልቀው አዋሽ በረከት መሰረት በማድረግ የተቋቋመው ይህ የኬኛ ፋብሪካ እጅግ ለአካባቢው ማህበረሰብ እንዲሁም ደግሞ በአካባቢው ላሉ ከተሞች ታላቅ በረከት ነው ለማለት ይቻላል። የኢኮኖሚ እድገት መልህቅ ብቻ ሳይሆን የማህበራዊ ልማት ትሩፋቱ ወይም ጠቀሜታው አያሌ ነው። የኢትዮጵያዊን የዘመናዊነት ግስጋሴና የህዝቦቿን የትስስር ሰንሰለት ሀብል ነው ለማለት ይቻላል። በተለይ በዚህ ታሪክ ባለው የጀግንነት ማዕከል በሆነው Jiraattonni naannichaas gama isaaniitiin warshaan kun asitti dhaabbachuun isaa waa hedduu gargaara. Dargaggoodhaaf carraa hojii uuma. Qonnaan bulaan haftee as keessaa bahu, haftee galtee biiraa as keessaa bahuun horii isa furdifachaa jira jechaadha saatii ammaa kana. Dinagdeen keenya dinagdee guddaa akka inni ta'uu fi warshaan kun warshaa Oromoodhaaf bu'uura guddaa akka inni ta'e kaasuu barbaadeetan. Warshaan kun guddina magaalaa kanaatiif, guddina aanaa dandii kanaafis, guddina dargaggootaafis baay'ee miidhagina qaba. Baay'ee tajaajila guddaa agarsiisa. Ijoolleen barattoonni baratanii hojii dhabanii ta'an kanarratti muuxannoo addaa hojjetanii miidhagina irraa argachuun qote bulaan qotee oomisha isaa seeraan asitti gurgurachuudhaaf faayidaa guddaa qaba. Har'a keenya kana argachuu keenyaan akka dandii waradaatti akka giincitti ija tokkitti abbaatu eeggata. Ilma tokko lammiitu eega. Nuti hundi keenya kana eegganne biyyi kun qotee facaasee kan kana caalu oomishuudhaaf